Nagaa fi araarri Waaqayyoo inni darbaa fi dhuma hin qabne bakkaa fi haala isin keessa jirtanii fi jiraattanitti isiniif haa baay'atu. Maatii Astuu Hindaqiyyaa YouTube hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa koodha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Warreen maatii koo turtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti na barreessaa jedheen kabajaa fi jaalalaa isin gaafadha. Viidiyoo haaraadhaan deebi'ee gara keessanitti dhufeen jiraanii viidiyoon har'a qabadhee gara keessan dhufees dhimma gaalaan laallata. Dhaloonni baay'een obsa waliif dhabee maaliif lubbuu walii baasaa? Haati manaan abbaa manaa irratti maaliif ka'a kan jedhudha. Obboloota koo gaala keessatti wal danda'uun, wal kabajuun, waliif obsuun, waliif bira darbuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko dura jaalalaan jiraatee yeroo dura halaala jiraatanii wal jaalatanii wal kabajanii halaala jiru waan ta'eef homtuu isaanitti hin dhaga'amu. Waan halaala jiranii baay'ee wal jaalatu. Gaafa walitti dhufanii amalli nama sanaa amalli isaanii lamaan sun gaafa walitti dhufe haati manaanis akkuma abbaa manaa isheetii taarti yoo ta'e abbaa manaanis akkuma haadha manaa isaa taara yoo ta'e lachan isaanii hin aaru yoo ta'e gaalli isaanii baay'ee ulfaataadha. Abbaa manaan hin aara yoo ta'e haati manaan obsuun dirqama. Haati manaan hin aarti yoo ta'e immoo abbaa manaan immoo obsuun dirqama. Garaa dhiifamaa waliif qabaachuu wal danda'uun immoo gaala keessatti dirqama. Wal danda'anii jiraachuun namni bara kanaa kan lubbuu walii baasu kan lubbuu walii irratti faradu. Haadha manaa fi abbaa manaan kan lubbuu walii baasanii gaafa obsa dhaban haarii keessa waa tokko tarkaanfii fudhachuun baay'ee ulfaataadha. Haarii keessa ta'anii miira haarii keessa ta'anii waa tokko murteessuun in ulfaata. Amma lubbuu walii baasanii amma dhiiga walii dhangalaasan keessa gahaa jira. Barri nuti keessa jiraannu immoo bara dhaloonni waliif obsuu wal danda'uu dhaban keessa jirra. Abboonni keenya duratti wal danda'anii waliif obsanii wal kabajanii waliif bira darbaniiti kan dhaloota baay'ee amma dulloomanitti illee duuti yoo isaan gargar baase malee umaan otoo gargar hin bahin hanga dhumaatti kan wajjin jiraatan baay'eetu jira. Bara keenya garuu dhaloonni baay'een gaala keessa gaafa galan gaala hin diigu dafee gaalli namaa hin diigamaanii. Amma lubbuu walii baasan fa'ii keessa jiru. Bara kana keessattuu keessumaa keessatti bara 2015 erga seenee abbaa manaan haadha manaa isaa ajjeesuun haati manaan abbaa manaa ishee irratti harka kaasuun bara kana baay'ee dhaga'amaa jira. Waaqayyo fuula araara isaa gaala dhalootaatiif haa deebisu. Waliif obsan taanaan waliif bira darban taanaan lubbuu walii baasuun hin jiruuni. Gaalli diigamuu hin jiru. Gaalli dhalootaa gaafa diigamee ijoollee isaanii irratti illee ba'aatu jira, rakkinatu jira. Waaqayyoo gaala dhalootaa jaalala obsaa kennuu fi jaalalli jiraannaa waliif obsuu jiraani. Waaqayyoo obsa dhaloota hundumaatiif haa kennuun jedha. Wanta baay'ee nama gaddisiisutu bara kana keessa dhaga'amaa jira. Dargaggoota warra gaala keessa hin galle, shamarran warra gaala keessa hin galle halaala ta'anii gaafa wal jaalatanii waan wal jibban waan walitti bu'an itti fakkaatu. Garuu gaala keessatti walitti bu'uunis jira, wal loluunis jira. Kanaaf immoo namni tokko waliif obsuu yoo waliif obsan qabaanne yoo haaree dafee tarkaanfii fudhate gaala keessatti baay'ee ulfaataadha. Dargaggoonni keenyas ta'e shamarran keenya warri gaala keessa hin galle barumsa nuuf haa ta'u. Maaliif haariidhaan kan ka'edha kan lubbuu walii baasan. Haati manaanii abbaa manaa irratti kan kaatu. Abbaa manaan immoo haadha manaa irratti kan kaatee lubbuu. Harka maaliitu lubbuu abbaa manaa ishee baasa? Harka maaliitu lubbuu haadha manaa isaa baasa? Baay'ee ulfaataadha. Kun bara hamaa keessa jirraani. Kanaaf obsa qabaachuun wal danda'uun waliif bira darbuun barsiifatanuuf haa ta'u. Dhaloota kanarra haa baran. Maaliif ishees lubbuu baasee ofii isaatiifis jireenya burjaaja'aa jiraachaaf. Isheenis akka lubbuun ishee biyya lafaarra hin jiraanne godhee ofii isaatiifis jireenya burjaaja'a. Yoo booddeellee gaabbii sana waan tokko dura ariifatanii godhanii booddee gaabbuurra otoo hin taasisiin dhaabbatanii of ilaaluu wayyaa. Waaqayyo gooftaan gaala dhalootaatiif nagaa kennuun jedha. Waaqayyo gooftaan araaraan dachee keenya ilaalu. Obsa dandeettii waaqayyo dhaloota hundumaaf haa kennu. Dargaggoonni warri gaala keessa hin galle
gaala keessa utuu hin galiin kan jirtanii yeroo gaala keessa galtan wal danda'u waliif obsuudhaan waliin jiraadhaan jedha. Shamarran keenyas illee akkasumas abbaa manaa keessan kabajuudhaan jaalachuudhaan amanamummaadhaan waliin jiraadhaan jedha. Waaqayyo jaalalaa fi kabaja isiniif haa kennu. Waaqayyo dhuma keessanii haa bareechu. Jalqaba bareedanii dhuma fokkisuurra jalqaba fokkisanii dhuma bareedu wayya. Waaqayyo galgala keessan dhuma keessan haa bareechu. Jalqabni isaanii bareeda yoo ta'e illee dhumni isaanii baay'ee fokkisaa ta'ee jarreen keenya kana lamaanii Waaqayyo galgala keessan haa bareechuun jedha. Viidiyoon kana qabadhee dhufe kanumaanii hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa tura. Waaqayyo gooftaan si wajjiniin haa ta'u. Nagaa.